عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كان لايك شير قوتشانا ما يدو برانا قها الحمد لله رب العالمين. تيك تاكا كان رتي سدد كجل قبتي نمنينا هوردو في يوتيوب رتي يشوكيا جولي بيا عربا جراني الحمد لله رب العالمين. هندو كيسانو ربي فتشت سنجالة دا اتان سي إماراتي اغس إثيوبيا دا فرسنتي رجالا غرو سودي عربيا دا غلطو ما سنجوش بربادا اتاني يا دهارا جولي بيا عرباتي فرماتا واراتك قبني قد افني رفعي ربي تي ربي انقلمان نفقه akkaataa maallaqa keessan isinitti qabachuu dandeettan maallaqa biyyatti ergattanii riil isteeta bitachuu lafa arkachuu akkasumallee wantoota garagaraa hedduu mari'achuu jira yoo rabbiin ka galmaan nuuf gahu taate yoo rabbi jedhe biiznillaahi alkhariin mee laayibiirra kalee galgala waan irra turre haga tokko waraabee isiniif gadhiiseera soorii sagalee kiyya immoo walii waraabuu hin dandeenye ምክንያቱም ani yaa namni tokko iskiriin riikardoo itti godhuuf waraabuu waan hin dandeenyeef mee dhaggeeffadhaa dhaamsa ulamaa'ii dhaamsa haawwotaa dhaamsa maanguddoota hedduutu keessa jira dhaggeeffadhaati isin fayyada jedhee yaada irraa fayyadamaa viidiyoo kan haga xumuraa wayita waadala danbanaa kaahati jijjiirama waaraa jireenya keessan keessatti rabbii wajjin inshaallah ni finna akka ta akkaawuntii mataa keessanii isinitti qabaachuu dandeettan sheerii bitachuu dandeettan akkasuma mootummaa Oromiyaa irraallee lafa gurmuwaahanii ijoolleen biyya Arabaatuun akka isaan itti argatanii haala maaster pilaanaa fi kaartaa guutuu onlaayinii ta'e wajjin lafa itti argatan mariirra jira yoo rabbi galmaan nu gahe garuu akkaawuntiileen sobaa akka waan nuti faayila wahii lafa mootummaa rafuuna isinii guunna jenneeni namni hedduu ajandaa kana gadi darbaa jira hattootaa fi yakkamtoota irraa of eeganullee maqaan keenya akka nun banneef haga ammaatti nama sadiin deemaa raawwanni kuni Munaa Faashinii Luluu Abdulqaadirii fi Hawwii numa sadan kanatu jira Hawwii fi ana galmeessu jira dhaggeeffadhaa akka galmooftan maal akka ta'e achumaan isinii him kada lakkoofsa keessan haayid godhachuu dandeettan kanaan alatti ammarrattillee marsaa kanarratti wanni nu yaanne yoo jiraate dubartoota qofaaf dhiira inkuluud gochaan jirru dhiirrillee nu keessa hin jiru dhiirotaafillee ammatti wanni nuti gadi baafneef hin jiru dhiifama maaliif jennaan martinuu waatul buyuuta min abwaabihaa waan hundayyuu waan sitti aanuun jalqabda malee achi asin jalqaban isinii galee gaafa nuti tokko taanee ijoollee kanaaf lafa wahii kaarameetira lamallee ta'u riil isteeta arganne namni kuni galmaahee maqaan isaa seeraan mirkanaahee mootummaa waan kana approve nu godhe damee biraa gooneetiin ka dhiirotaallee akkamitti akka dalaguu danda'u akkasitti itti deemna maallaqa ijoollee biyya arabaa wayita jennu dhiira qofaa dubartii qofaa miti namni nyaatamu jiru dhiirrilleen dhiiga bahuutu jira dhiirrilleen dalagatee qullaa keessaa bahuu jira arguu jirtan miidiyaa kanarratti wanni nuti dubartii qofa bobaa jala qabannee boonnuufillee hin jirulleen yoo kijiba taate maleelleen hin jiru tokkummaa miidiyaa arguu jirtan iluu biratti arguu jirtan mana doktor asliitti arguu jirtan guyyarraa maallaqa hagana nyaatame dabree maallaqa ofii isaatti dalagate biyya naa ergiif nama erge nyaatamuu jira niitoorkiin kun baay'ee bal'aa ta'e biyaans waan kana itti dalagu niitoorkiin biyyoota hundarraa wal qabatuu danda'a nama tokko Dubaay irraa nama tokko Saudi Arabiyaa irraa nama tokko Kaatar irraa nama tokko Kuwait irraa niitoorkiin kun ofii isaatti wal qabatee daddarbiiti ijoollee tana mallaqni isaanii gara isaan daddarbanii garanaan ta'a akkana gargaarama akkanatti gargaarama biyaans waan kana gara seera qabuun ijoollee tanaaf lafa kenne yoo massaakat kachaan innaassaakaallan yoo ni isiniifuu mirkaneessuu kan dhabnu taate jechuudha akka amma booda namni maallaqa nyaatame jedhee miidiyaa kanarratti hin iyyine barbaada bishaan hafe ol qaban warri qara boohelleen gahe warri qara nyaatamtanilleen gahe warri qara gartee gadhadha hattaniif suuparmaarkeetti biraarrallee dhaabbattan isin haa ga'uuti dhugaa hadhooftuu takka isinitti haa himuuti munaadhaan jalbii basirraa gurguramuu didee jechaanii jiran munaadhaan anaan immoo biyya keessatti waan kana yoo kan dhaafne taate nuu waliin dhuftaa jechuu jiran wanni isin beekuu qabdan isin biizinasa namaati isin maallaqa namaati isin galii namaati yoo isiniin uf beekaa jedhan nama isiniin uf beekaa jedhe kana afaan qabsiisan ani riiskii ofirratti fudhadheeti waan kana ka haasa'u jechuu miknaatum isin warri biyya arabaa jirtan kun jechuu akkamitti akka isin al oolan hin beeku kuma shantam kum soddoma kum kudhan adada ji'aatiin silkii dhabee ayyoon irraa dhukkubee abbaan irraa dhukkubee si jaaladhaa lafeetiyya bullootiyya as garagali achi garagali kanaan isin ilmi namaa ta dhiiraalleen by the way dubartii qofaa miti dubartoota qofaa dhiirota qofa dubartoota qofaa miti waan kana kan nyaatamu ka dhiiraalleen akkanumatti nyaatamu
biyya alaa jiraatee jechuudha. Isin amma Maammadoo biyya Arabaa jettanii Maammadoon biyya Arabaallee ilma muumati jira. Na'amanii ilma muumati jira. Faaxee biyya Arabaa isiilleen ilma waluma qixa ilma mu jirtan. Eenyullee eenyu kana himiti. Mallaqni biyyoota Awurooppaa jechuun biyyoota Arabaa irratti daddarbiinsi maallaqaa fi dalagachuullee taaksii irraa firii ta'eetiin dayfa keessan harka keessanitti kan argattan. Garuu maallaqa kana waan wahiirra weelzii waan jedhamu yookiin qabeenya dhaabbataa wahiirra lafa kaa'attee eegasiin lagee mawdaqaachuun lihoon gabbaan. Boru osooni kuftanii waan ittiin liqaa fudhachuu dandeettan. Fakkeenyaaf namni tokko riilisteeta yoo riilisteenni sun riilisteeta mootummaan approve godhee lafti sun onlaayina kataatu taate. Yoo ijaaree galmaan gahe fadaakal amru yoo ijaaree galmaan hin gahin immoo liqaa ittiin fudhachuu danda'a yookiin immoo gurguruu danda'a waan kana seerri isaa yookaan guutaa ግን asbiratti ጥንቃቄ የሚያስፈልገው wanni kun seera qabeessa lafti sun onlaayina ta'ee mootummaan ijoollee tanaaf kenneera waan kana mirkaneessu kun immoo maal barbaada bu'aa bayii hedduu tarkaanfilee hedduu fudhata asbiratti har'a namni tokko maastaawoqiyaa dalagee oluma bahee gartee ijoollee biyya Arabaatiif lafa mootummaan akkana jedhe yoo ka jedhu taate በጣም አደገኛ ማስታወቂያ ነው እስኒtti ሜጀር ከዚህ በፊት ሚሊየን 60 ኦል ijoolleen biyya Arabaatu nyaatamtee jirti ሚሊየን 120 nyaatamaniira asuma Itoophiyaa keessa taa'anii muxut godhanii hillim haga ammaatti namni sun qodaa isaa jijjiiratee namni isa beeku hin jiru iyyaa jiran iyyaafataa ማንም የሚያውቅ ሰው የለም ማለት ነው ስለዚህ daddarbi yoo namni waa sii godha sin jedhe akkana sin jedhe eenyu namni kun eenyu rakaa eenyuuf ta'a waan kana beeka immoo bakka kanatti Amaaraa miti Islaamaa miti Tigree miti Oromoo miti hundi isaanii a collection of people amantaan addan bahu dhaabbanni kun jechuun wanni isin beekuu qabdan amantaa kun kiristaana kun ortodoksii kun beete wanni akkasiin jiru gandi dhaabbata kana keessa hin jiru Jimma Arfii Wallo hundi isaa waliin qabateera. Tigalee lammii Itoophiyaa hunda waan dubartii ta'e asirratti mirga waan dhaabbanni kun argachuuf mirga guutuu qaba. Kana gochuuf immoo ulaagaalee mootummaan lafa kaa'etu jira. Sanada sanguunnee mootummaa biratti fudhatama qabannee dhaabbata miseensa keenya Suudi Arabiyaarraa nama hagana qabna, Imaareetirraa nama hagana qabna, Kuweetirraa nama hagana qabna dhaabbanni keenya kana sochoosuu danda'a. Achi boodatti dhaabbata tokko irratti dameelee garaagaraa goon dameelee barnootaa ta'uu danda'a dameelee ijaarsa manneenii ta'uu danda'a dameelee horsiisa loonii ta'uu danda'a waan hedduu dalagamuu danda'a kun hoo gaafa nuti walii gallee uf eeggatanii ol eeggatan kanaan alatti as biratti ana mallaqa nyaatamee gaafa san laayiviirraa akkana jedhee akkana keessan jiru namni galmeessaa jiru irra deebi'ee isinitti hima anaa fi hawwiidha ani haga ammatti galmeelleen jalqabne nama tokkoofilleen hin jalqabne haga ammatti sheerii isiniif bita jedhee ture nama tokkoofuu hin binne hanga ammatti nama tokkorraallee maallaqan fuune sanadni an itti ergelleen hin jiru sanadni yoo isinitti ergame itti gaafatamummaan fudhadhu sheeriidha jedhanii yoo maallaqa isinirraa fuudhan sheerii maallaqaan bitama waan ta'eef isinirraa fudhadhu hangan onlaayinaan firmaan sun deebi'utti jechuudha hin dabarsinaa maallaqa hanga firmaan wal jala tarutti ስለዚህ yaanni jiru kana inshaallah rabbiin nuti yaanne munaan gadi fidde nu waliin dhaabanne rabbiin immoo akka galma baasu waan hundayyuu isa rabbiin isinillee haa ijaaru waan isin qabdan keessa barakaa isiniif haa kaahu hulama baqaa tanayyuu rabbiin nurra haa dhaabu itti deemnee akka gartee namni maqarqaraa jabaadhaan yoo xiqqaate biyya keessatti akkamitti akka ijoolleen tun dalagachuu dandeenyu fuulduratti goonee dhaloonni amma booda dhufu akkam baqanne dhaloonni amma booda dhufu dhiqaa kushiinarraa akka bilisa ta'u waliin goona jedhee abdii qaba yoo isin dheeresse dhiifama ittiin deebi'a namoota gurguddaa ustaazota gurguddaa as keessa jira mammiyyoon kunis nama hedduu yeroo gaa'ee في في الليل كست حين ينزل ربنا من فوق سبع سماوات إلى سماء الدنيا ويبسط يده ليتوب مسيء النهار gize gabritti rabbi ol kaatee dukkana halkanitti ifaa ofirraa dhaamte tiktookarra haga onlaayina teetteetiin hin himattu eessa qullaa teettee onlaayinatti ishee himatti du'aayitamtu qeebama birrillee dhabdi du'aayin sunis onni garritti qeebalamtu hin jirtu ofii laayivii taa'aa taa'aa haraama dalagaa haraama hojjataa keessa jiraata shayni du'aayin du'aayin isinii ufuma keessa rabbiin kulleen waasi هاجم كمان ستان جنة
قربت مبد ربي للسمال يككي كان إرن نادي سنابل إسناكن جنا ربي ادعوني استجب وإذا سألك عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي نبي محمد تدبتي سورة بقرة كست يو نجافة جاء ربك فإذا كعبادي جر قبرو تنكي كالإيرا كدبرتي يو سقافة نرى ربي نتكلو جرا نرى فقو جرا اتلالبا نجاني وسقافة إسان يا رب إني قريب أن إسان اتكلو جرا أجيبني أواد دعوة الداعي كدانا من كدأتي جدا كدا شيكان جد كدا بيكان جد كدا قبرتشا قبرت كدانا من كدأتي جدا قبرتي هاتاتو فيتي هذا لي رب معسيك ربتي رسيترو شيكامتي بيكامتي هاجي متي هاجيتم كإرسيترو ربي نكدو سنجد واسطاتو كنت هاجم نا أواد فليستجيبوا شرط ربي نتو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي نها لغو أمساني نتها أمنني يا رب نها أواتني ربي ما أتأواتو تانانو نرغتي بري كوما ديدما كوما شنتما كنتي واسطة أرغتي شيكتي ما تنجرو ربي كيتف أيسي كني يوم مركز مدارس تجارو برباد ka ganda keetii irraa jalqabi ka haadha abbaa keetii irraa jalqabi ka ulamaa ollaa keetii irraa jalqabi khayrii dalagatu hin dandeessan haa ta'u gowwoomsamtanii mallaqa umrii keessan hoggaa 10 hoggaa 12 13 15 biyyaan baateettanii gaafa harkatti galtu yookaan riyaala 2,000 3,000 harkatti qabattee galti gariin sanuunuu hin galattu buleeyyan kiyya hin gowwoominaa haga yoomi gowwoomtanii miti gadhaabadhaa uftahaa والإجارة هو نقول الداس ننجد عفوا وسفوا بارك الله فيكم وإياكم بما يحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفوا illee hedduu ulfaadha. Kana tarii isin haarawaa ta'uu ni danda'a. Munaan waan kana hundaa waan amma isin jettan kana hundaa imimmaan booyaa abboota keenya abboota amantaa musliimaa kan kiristaanaa waa hunda dogongora fi shamarran waan ofii beekanii hundaan gaafatanii turani. Wantoota amma isin jettan kaleellee abboonni kennallee haadhonni kennallee warii gurguranii mana gurguranii ijoollee shamaraa tana biyyaa yaasan. Kana ammoo quraana rabbii irralee jiranatti hin fakkaanne dhiirri kenna waggaa 3 5 6 amma kan gara biyya arabaa ce'uu eegale. Shamarran keenya ammoo waggaa 30 oli gaafa nu dhalannullee ijoolleen biyya arabaatiif gabrummaa biyya arabaa kana irra ture. Rabbiin gabrummaa bilisummaatiif gabrummaa ijoollee shamaraa baay'ee nurra dheeresse alhamdulillah khayri maafi. Amma ammoo waan san mirga abbaa biyyummaa ijoolleen teenna tun qabdi shamarran teenna. Warra shamarran ammoo biyya bayanii biyya baqaatitti gabrummaa jala jiranii alatti warra biyya jiru akkam jira gabrummaan ijoollee shamarran teenna. Shamarran gaafa dhiirri gaafa rakkate caammaa tokko fudhatee biraa lixa. Isiin ijoollee 2 3 qabdi. Ijoollee sana waliin gara lixxuun qabdu. Mirga waajjira tokko dhaattee ijoollee 3 waliin yoo waa iyyatte namni waa jalaa fuudhu jira hin jiru. Dawoo sanii yoo galte abbaan hagam kabajaa qabaaf maqaa gursummeetiin tan arrabsan shamara ta'een ofii sargiidhaan gurguree itti dhaabee gurra jirtu hundaan gurguree gaafa siin ta'u galtu arrabni ka'eesii qofa. Aadaa akkasii kanallee olumaa bicha iyya dhugatti yoo dubbanne biyya keenya keessatti seerri hagam jiraadhaan jiru. Kanaafuu wanta kana isinillee akka olumaa akka ilma musliimaatitti illee akka saba oromootitti illee shamarran teenya tana amma galmeen shamarran miidhinsaa nurraa haa dhaabattu. Shamarran teenya biyyummaa argattu. Waan silaa mirgi ilma namaa qabu shamarran teenya argattu. Haqa oromummaa argattu. Haqa musliimummaa argattu. Ta hundaa dhugaa dubbee dubban. Isiisan hanga mootummaatitti, hanga olumaatitti, hanga doktora pirootitti hunduu uf duuba deebi'anii bilisummaa nagara nurraa dheeratte kun rakkoon teenya eessa irra jirna hanga gaafa shamara teenyaa fi mirga abbaa mirga namummaa kennutti galmeen takka hin jiru nutti ati da'ama waan kana akkuma nu dhaamtan kanatti hanga sadhumaatitti shamarran teenya hawwata teenya haadhota teenya haadha piroofeesaroota haadhaati haadha aalimoota dhugaa dubbanna jechuudha. Galmeen kun hundi olumaa aan gurguddaan irra isin kabaju dubartii sana keessaa dhufne warroonni addunyaa tana koloneeffatu waan rabbii tokko kan ta'in kun hundi dubartii tana keessaa baane waan ta'eef mirga dubartootaa fi waan kana irratti illee olumaa
ta'anii nama beeytan irratti walii dabarsanii waamicha harmee waamicha daawwan isaan qofa osoo hin taane waamicha ittiin jiraattu mirga baatee dubbachuu danda'u mirga waajjira paarlamaa keessa dhaabachuu danda'u maaltu jara dorgama eenyu gadi dhugattoo dubbanne jarri maalidha yeroo hunda waardiyaa ijoollee daa'imman bichaa taatee waardiyaan umurii fi nama gad ta'uun jira maali sammee jira dhugaa rabbeetitti maa quraana keessa jira dubartii miidhaan dubartii hidhanii garafanii bar biyya keenyatti yoo dhugaa dubbanne seedaa haadhatii yaa namoo kaasee dubbadhe hunduu weerara keessa seentan seeraa haadhota namni seenaa haadhaan beene jiru tokko nama dhugaa rabbeeyaa jechuudha laga keessa baatee qilee keessa baatee obboleeyyan ta'in akka ta'e nu guddiftu yuunivarsiitii keessa namoonni nu barsiisaa ture jara sadarkaa kam keessattuu shamaratan ni jechuudha biyyumatti iyyuu gabrummaan jara keessa jirtu gabrummaa ilmi namaa keessa hin jirredha shamarran ta'in ispeeshaalii akkuma Itoophiyaatittu lammii Eeltiraatii fi lammii Suudaanii gadi jirte Afrikaa keessaa yoo shamarran ta'in tame tan biyyaan baatan deemtee gabrummaa namaa dalaytu shamarran Itoophiyaa malee meen attasima barsa shamarran Suudaan marreeffitti biyyatee nas wallaahi billaahi kushiinaa ofii jirtu obboleeyyan itti tolsantee midhaan gad hin fiddu kabajaa irra ilma dhiiraattu ka'ee midhaan fida kushiinaa dhugadee jechuudha sadarkaa akkasii san hin qabditiin oorruu keessa midhaan baattee deemte aadaan bahuu kana jedhu namni kenna aadaa gattuu fi akka miti mirgi ilma namaatu haa jiraattudha dura kabajaa bakkisii maltuu kabajaa qabdi haatiteen fooqii qabdi haatiteen yoo haadha fi dhalli bichaa osoo hin taane obboleeyyan fi kabajuudha kanaafuu waan kana irratti ustaatonni illee akka shariyaa rabbiititti shariyaa rabbii isin lallabaa baatan sun nama hundaafuu amma ifte waytanuu ifteenu jalaa banti san ammoo aniin amma akkana haasu kun kalee akkanan turre aniin akkana dubbadhu kun karoora kanan turre darajaan shamaraa hagara geettin se'u darajaan namummaa dubartii hagara geettin se'u garuu gaafa biyya saayikoolojii seenee argee dhage yoo danda'e takka hin danda'u oonlaayinii irra shamara hunda dhiifaman gaafadhaan wallaahi lazim xiqqaa guddaa irra ga'e jechuudha kanaaf kabajaan jalaa mare kennuufii qabna kaayoo jalaa mare kennuufii qabna teessoon jalaa marte kennu galmi galfatanii miti galfa riyaalshiin dhugaati haitti jirtullee tanaan alatti hin jirtu maaliif hin argaa jirra biyya ambaa keessatti parsantiin 80 dubara waajjira keessa jira. Teenna parsantiin 80 parsantiin 2 jirtu. Mirga dubbachuu hin dandeettu. Dubbachuu mirga ofii gaafachuu hin dandeettu. Biyya keenya barnama ilmoo haadharraa naqqalanii abbaan oorruu hunda fudhatee haati ijoollee waliin biyya saabattee galtu biyya abbaa ofirraa baate jechuudha. Harkaa agarsiisan irra jirraa kanas hin jechuu barbaada ustaaz. Waan kana isinillee oolumaallee shamarran teennatti ayyadha gaafii abbaa biyyummaa nu gaafadhaa fi abbaa biyyummaa irraa mulqabee kennaa fi mirga guutuu qabdan hawaasni wanni kun amma waan poolitikaati miti poolitikaan walitti hin dhufu jarattu abbaa biyyaati abbaa biyyaa irraa mulqine isaan mirgi haa deebi'uu fi mirga jaraatii isiniin jechuu barbaadaa galatoomaa shamarran teen fooqii gubbatarte jedhan shamarran teen arabni ajjeefte jedhan maaltu ajjeese nama isii bira dhaabatu hin qabdu. Nama gaafa isii rakkattee fooqii durba darbite baranda jalaa kaasuu hin qabnu. Imbaasii yoo dhayite imbaasii nagahuun kabaja. Manguddoo dhayite manguddoon himattee agahuun kabaja. Rakkoo gurgurtaa hunda isin deebisan. Kunillee nurraa dhaabachuu qaba. Labsii kana labsitanii amma osoo Finfinnee keessa deemtanii arba manni dallaala Itoophiyaa namni horii gurgurataa shamarran immoo Itoophiyaa gurguramti. Biyya Arabaa dhayittu keessatti daangaa jaraa yoo dubbatan nama biyya Arabaa keessa ture kanaaf dubbadha waan irraa beekuuf waan ammoo jetteen hin ta'in dhaabdi wareegama keessa kabale dhun shamarran karaa Liibiyaatiif karaa Yamaniitti dhuftu teenna mala jirti Itoophiyaa mala jirti Sumaaleen dhumaarti argaartan Yamaniin biraa dhumaarti Itoophiyaan eenyu gadiif shamarran teenna dhumti baqattummaan jirti hin jirti garuu kan qixa kenna hin jiru kan qixa kenna kabajaan qabni hin jiru bakka dhayxee kabajaan qabdu bakka teetti kabajaan qabdu bakka iddoo dhaloota ofiitti kabajaan qabdu akka lammii sadaffaatti jiraatti Itoophiyaa keessattuu miti biyya Arabaati miti. Argaa jiran akka dhaabanii tumaaraan argaa jira akka dhaabanii garaa faaraan argaa jira akka dhaabanii ajjeesan argaa jira mirgi isin eeggamaa jiru kanaaf hamma mirga dubartoota hanga isaan haadha siinqee abbaa gadaa
ustaaza abbaa amantaa kamiyyuu kan kiristaanaa kan ortodoksii waamicha oromummaa shamarran ta'inaaf mirga abbaa biyyummaati isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa. جزاك الله خير بارك الله فيكم بالسكينة لتومي نتي أكا أبا منتات إن شاء الله نرابو رفوف ديمات لبيا جراء ما جزاكم الله خيرا أكا أبا تكين جمعية فرق نتي سقالي حواس بناتك إنه بلتهون درك أماكين واجبة سنة وسنتاني كن أمس إرقى ربي ترقى ربي نقاف رحمن ربي سن رهاجرات وقاف دنيا قد إيسن أمتي الصلاة وما ملكت إيمانكم جرا وسيا رسول الآمن كيسا إسا توكو جتشورا صلاة أمانا رسول صلى الله عليه وسلم قاف دنيا قد إسان آمة صلاة جبيفتو في دبرتي جبيسو نتي الآمني هذا كينا وبليتي تينا إلمو كينا وان تاتف waan dandeenyuun bakka isaan jaaramanii dhufanitti sagalee ta'uufiin isaan jabeessuun waajiba nurratti sunnaa osoo hin taane ونحن معكم جتشو برباديتي سنتي حاسوان ديبون بربادي نما هدو جرا إيقاتا تين تلا يا دافع تسكي سجرا أستاذ زود هدو تسكي سجرا ربي سنها أتوبو ربي سوالي هاجراتو يا دا مراد ربي سني حاقوت ربي سنها قوا أفان تكو سنها تاسسو سنها جارو جوليتين أفبيكا haqni nyaatame haquma duraa haa ta'u hin nyaataminaan dhaamsuma kenna ustaazan biraatti dabarse afwan irraa bu'ee jira. السلام عليكم الله عليك ينجروا جماعة الخير وعليكم السلام جني برا أنا أعرفهم وانا جايباتي نتركين غرا منا كيساتين هوجچو ديده ساعتي ديرا على الردابد بيكتني قررت جرا كمله منا كيسات وان تيموجينا هوجچو ديده كبجما يامسا كيساني غوتا جديتين دفه نتركين ناف دلغان جرو قرية كمالي جرا بيكتني وانساني في شيخ آدمي دبرسي وسو نتركيون عدالة جيتما ديبيا جرا مناتي وسو ديبيا هنا أيامتني يشو برباد قري ada dayurun aslim tu nama ammo dubbat ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قري ada dayurun aslim tu halkan aslimun قري ما cha demon تيف أما أول دي بزني بودا قد دي بتني شيخ عبد الهادي والسينسي زمنا شيخ عبد الهادي والقلشي هنا إن شاء الله أما كيس جرات أنا قرر بدا كيس جرو كانت تنام بتبر السلام عليكم أيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زينة أستاذ زينة بارك الله فيكم اتفوا هي أيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على خير محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حاصفني ادو حاصامي جرا حاصوا شيخ تمام عبد الله كسما لؤلؤان وبوليت ننتين مستر أكسما نمني هدون شيخ لؤلؤا رقايان تر وان سنا جايبو شيخ تمام الرا رقايا تر أما اللي شبكان كي ينجرون نقيسي سولنا انتفاكاتا وبلو ربين كينا dubartoota rabbii kennatu kabajaa ishii deebisee fi kabajaani dubartoota amantoota biroo keessatti hedduun argamne rabbiin ishii awwaalamtu ishii jiraan ishii qabbaramu ishii mirga ishii gonfachiise dubartoota ammallee ishii diin itti dhufeetiniin jedhu harki isiin nyaachisu najisoofte jedhamu kitaaba warra biroo keessatti jechuudha.
isiisan rabbiin kenna subhaanahu wa ta'aalaa kabajaa guddaa godheefi isii gaafa akkasuma heediin itti dhufeetiniin jedhe manaa baasa mana guddaa namni jiraatu alatti gaadaa yookiin kushiinaa keessa bulchaa haga isiin ofirraa geeffattutti jedhan kabajaa rabbi kenneefi subhaanahu wa ta'aalaa islaamummaa tanaan isaan kabaje dura alhamdulillaahi amiin mirgi akka islaamummaa keessatti dubartootaa kenname eessatti illee dubartootaan kennaman keessaa amantii fi aadota warra naannoo Aasiyaa Suguraa jedhaniin Aasiyaa Suguraa kanneen keessaa naannoo Neepaalii keessatti yookaan Hindii fi Filipiinota kanneen keessa abbaan manaa yoo du'eetiin je'e dubartii haqan qabdu abbaa manaa wajjin awwaalamti. Aboo yaa Rabbi sagaleen tiyyan jirtiin se'u. Injirti itti fufaa Haqan kuusa. qabdu abbaan maal jettan shahaadan maal jettan Injirti itti fufaa qulqulluun biratti itti fufaa. akkas turtee subhaanallah yookaan warri abbaa manaa wajjin hin awwaalamnellee dubbachuu haqan qabdu qulfituu hidhiin ishii gamaa gamanaan hidhii ishii baasaniiti qulfii irratti qollofan akka waa tokko hin dubbanne mambuuzaadha jechuu mambuuzaa jechuun darbamtuudha jechuu laakiin ammoo kabajaa diinal islaam keessatti subhaanahu wa ta'aalaa haqa ishii guututti kenneef rabbiin kenna namni haga islaamummaan haqa ishii kennuufi ol lakki islaamummaan haqa ishii hin dhoowwate sanii olitti dubartiin mirga argachuu qabdu jedhe fahuwa kadhaabun ashir suni kijibaadha kijibaa keessaallee keessa dabra kijiba dabree jechuudha laa sanii mitiin sobanii qullaa ishii oofuufi qullaa akkamii qullaa jilbaa gaditti jilbaa oli godhattee jilbaa gad qullaa deemtu kasanuu jilbarratti godhattu sunuu ka duubaan baqaqe bifa sanitti oofuufi islaamummaan mirga hin kennu waan jedhu waan akkasiisan acdaa'ni diinii hafarsaatiniin ture subhaanahu wa ta'ala suni akkasi tagama godaantummaatit deebi'a amma mirga islaamummaa isinii kennuuf maal jettaniin jalqaba ishii tolchinee isii faarfattaniiti gama godaantummaa kana achi deebiname alhamdulillah jettanii mirga islaamummaa kenne kana keessatti yoo idaa alhamdulillahi kanarratti kan jenne taate mirgi godaantummaa keessaniillee isinitti hin dhaga'amu abadaan hin beektan shaadam natti akeekaa yoo sagaleen kan jiraanne taate an bilaa shanaasa'u takka diimaa malee argaan jiru na biratti natti akeekaa bilaa shanaasa'u qorri bilaa shanan fixu abboo jaarsa fayyaalessa maal haasaa jira shaadam Jedha ustaasi ni jira bara. Beekaa isin irraa sagalee qulqulluun bira. ani jiru ajandaan dubartootumarra jirraa miidhee jedhan maammiyyoon miidiyaan ajandaa keessa jee ajandaan wama dubartootaatti mi'oonni nu haasawuu nu jedhan Sanuma deema. warra komantii maal komantii warra komantii waaqaaqaa jiramoo haa dubbatanii kana dhugamaa dubbataa jira ilaalinaaf homantii isin dubbadhaa. yoo maqaa kiyya kana qeeqaa jiraatan nama tokkochaan tuyne ani hayyee gara Maqaa godaantummatti keessatti yoo afaan deebineetiin hin jira jenne ilaalinaa isin. rabbiin
وسقالي متى سنتنا وصول أجينات ولا أرجع قدانتم ما تيجوا ديبين ربين كن سبحانه وتعالى مرجع إشي كن نفسني اللي مرجع إساني إباتة ربي جرى قدانتم ماتي كنا أجائبا كنا ربين نيفي دبرتين تك رحمة إيه أكن يوجد دور إشي رحمة إشي مالي أك أولي قد سوچون يجد دبجي غافسن إن قبرون فتني إن قبرون فمتني غافسن عارني غرا غرا إشين غاف سرقون إشين تقو سن دورا سن دورا إشين باسا إشين تقو غافا جد رب بجا حقسي غير لكن ركن نقول انقبو osoo ummanni labu osoo ummanni olumaa iyyuu osoo ummanni olumaa hin dandahamu waan akkanaa jedhu cabsanii yaa'anii jiran. Mootummaan kun nama maal goonaa irratti madinamna. Rakka maal goona? Cee jirraa maal goona? Akkamitti waan kana ofirraa irraadha. Abduun bakka tana. Taqaraa haftu deebina. Fuudhu rabbiitaa miti. Rabbitu fuudhaa bara. Ustaazonni haga lallabanii ustaaza kiyya naa dhiisi ala leetee dhiisee ala deeme jechuun rabbi dhiisi osoo shayni natti himuu jedheen shayni rabbi dhiifne rabbi walii achuma walii galanii rabbi akkas inni walii galcha yoo isin gama rabbiititti deebitee rabbitu walii galcha huwa ta'ala amma akkunaadha amma rakkoon jirtu bakkeen haasawa amma walitti dhufaa wanni mariin hafuurri mariin baafataniin Oromoo yoo mammaaktu wanni mataa walitti qabatee mataa waliin haasa'ee waan guddaa irra oola waan guu danda'a. Bakka akkanaa kanatti silaa wanni sheekni kaasaa turan sun hedduu osoo gizee amma ijoolleen ijaaramuu hedduu kanatti wanni waan horii irra hin geenne horii isinirraa fuunaa irra hin horii waa ijaarraa irra hin geenne osoo isaanuu mataa walitti haa dhufanii miliyeena haganaa nyaatamee jechuu irra osoo gahuu dhabanii amma bakkee miliyeena nyaachuutii miti bakkeen amma mariidha. Miliyeena nyaachuu irra hin jirru. Bakkeen irra jiramu maaliidha isini fakkaate mataa walitti qabadhaati mee ijoollee bakka isiin rakkattee cinqamtee silkii harkaa fudhatanii abbaaf haati ejentii dhaabbatu halkanii guyyaa yoo mataa walii qabattanii hafuura walii qabaattan ijoollee baddesan hundayyuu arguu dandeettanii nama tolfachuu dandeettanii Saudi Arabiyaa keessaa nama tolchuu dandeettanii biyyoota Arabaa keessatti nama tolchuu dandeettanii akkasuma biyyoota Faranjii keessatti haa ta'u mirga haga tokkoon eeganillee haa jedhanii rakkoon hima jira maruma keessa nama tolchuu dandeettanii jechuudha. Wanni amma mataa walitti qabadhaan tana yoo mataa walitti qabdaniitiin jettan rakkoo obboleewwan teenna tan shamaraa obboleewwan keenna ka dhiiraa ka saharaa asumaaniyyuu jaralleen dagatina warra saharaa gaalaa jalabban yoo humni keenna baay'ee fi waan shamaraa waa jirtan mucaan gaala jalabbadee saharaa keessatti haga ammaatittu sahara baruu dadhabe waggaa 6-7 baay'eetu jira ijoolleen akkasii. Filmii gurbaa warra hindii tokkoon argine na fakkaate isin. Filmiin suni waaqicaadha haa filmii ta'u malee. Filmiin suni waaqicaadha. Ijoolleen teennata bishaan dheebottee bishaaniin du'aa jirtu jira. Bishaan arabni itti fiduu diddee. Gaalli isaanii gizee takkatti yoo dhugeettiniin jedhe gaalli bulii 15 taa'uu danda'a. Namni ammoo bulii 15 bishaan osoo hin dhugne taa'uu hin danda'u. Ilma namaa gaalaan wajjiin horataa jirti. Re'ee walitti xaxxee oofaatiin hin jirti. Wanni kun yoo irratti dalagameetiin jedhe nama birootii miti namni qabrii ol bahee miti namni waan kana irratti dalagu kanumatu dalaga kanaaf mataan isaanii walitti haa qabu haa ijaaramnu
karaa waasaappiitiin ijaarreetiin jirra guruppii. Karaa waasaappiitiin ijaarre san keessatti asitti namni booyu nama baay'eedha. Namni ashangulliitii booyichaa ergu nama xiqqaa miti. Karaa san dhufaa yoo je'anii karaa san dhufuu hin dandeenye waan isin ajaa'ibu. Karama sanuu koottaa karaa san irratti dhimmi kun haa haasa'amu haa bal'ifamu. Wanni gubbaa sooshaal miidiyaa kanatti namarraa dhoysuun yookaan gara dhoysaatiin fixachuun barbaachisu maratu jira. Maaliif jennaan sooshaal miidiyaa kanarra gabroonfataaleen ayyala deema. Gabroonfataaleen ayyala deema ka dhaga'u ka waan kana dalagu ka ijoolleen ala haayatuu fi dalagu. Gabroonfataa warra akka dallaalatu irra gabroonfataa ta'e zamana kana. Sababbii saniif karaa waasaappiitti koottaa yoo jennuun karaa waasaappiitti hiree argitanii jirtanii hadha nama 400-500 wajjin turre karaa waasaappiitiin jedhan haga jama'aa keenya wanni ammallee hin ijaaramnaa koottaa mataa walitti qabadha. Amma bakka horii nurraa fuudhaniitii miti bakkee mishiinayyuu isin shabakaa hin darbate. Jaalala Ali ol deebisee yoo jiraatan haa fidhatanii nuun lola yookaan. Manni toorkii isaaniitidha. Ayyee. Ustaaza keenyati. Eenyuun jalaa buusna reemma? Anin bu'a rakkoon qabu yoo akka jiraatan anin bu'a. Na buusa Salah na. buat apa? No, Ustaz. ende ba rakkoon qabu jala taa'ee kinta qabada no. Na أنا buusa سني anin بوا bu'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. يا دللي جواب عليكم سوالي السلام كناتي ورحمة الله. أجندة كي سلم بيناتي أنجلة هاي دقي فداتي. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. عليكم Nagama Ustaz. هنا السلام. Naam, abshir an nagama. مود مود مودي ترى نمنين كباري لا تمنك شي آدمي كنتي مودي ترى شي آدم تندربه. Yala ka shabakaati sin darbe abshira namni sin darbu hin jiru. Wantu sagalee sin deebise. Shabakaa jettee akkasumatti fufa isiin garti laalteeti. شي آدمي شك لما بيروتي اللي Tana lola أنا diilee كيف اللي daddabeessi. قدامتي Osoo iyyadhuu kun nan dhiifne osoo jallisiif akkami. Amma itti fufame. Mee boleettii keenya tokko. أنا أما gabaabse obboleewwan kiyya wanni ani jedhu amma bakkeen ijaaramaatii fi informeeshinii walirraa fudhatuu fi akkasuma namni ijaarameetiin tokko lafatti hin hafu yoo nuti waan kana kaafneetiin hin jenne dhaloonni itti aanu barachuu danda'a waan tokko irraa. Yoo nu galamaan gahuu ka dadhabne taane namni itti aanu galamaan gahuu danda'a jechuu fi mee karaa doktor karaa hawwii Haji Diriisiin lakkoofsa keessan ergaati waasaappii irratti walitti dhufnaa karaa waasaapiitiin walitti dhufnaa karaa lu'ulu'aatitti ergaa akkasuma karaa munaatiin ergaa karaa sanniiniin karaa waasaapiitiin walitti dhufneet mariin jabduun tokko haa godhamtu ammallee jechuu barbaada. Kenninee fi luuluu fi hawwiidha. Luuluun boriitu jammarti inshaallah raqama addisa banataa jirti. Hawwiin piroofaayilii irra sinii keessatti karaa waatsaappii aan dhaqaatii maqaa keessa maqaa abbaa keessan kan biyyarraa jechuudha. Kan asaasii kan tiiktookiitu hin ta'in kan biyyarraa xaafadha. Hawwiin raqamni ishii piroofaayilii irra jira. Yaa jabaa akkasi. Ayyee. Waan godhamullee kanumaan godhama maqaa mattaawaqaattiin yookaan paaspoorta baafattan. Shee Adamii kenna amma Shee Adamiin affeera ani geeffadheera inshaallah.
جزاكم الله خير الجزاء عندما كيسانو أكول سين سلام تالي جدي من جنن بيكو أكو مولي عند كيسان بشيوخنا الأجلاء شيخ تمام شيخ أبو مصعب شيخ عبد الهادي كسما منا في الهلا وليس خينة انت على مستر عندما كيسانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مام قدوم مالك أبو بيو قرال لك يسجرو نجلا رفني هقوتا كمان اسمها ني نسري ديني أجل أنيتي أستاذ عبد الهادي دبرسي أنا هم أنجلو انتهيت إن شاء الله إساني خنيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة وبركاته. الله وبركاته شرطين سنة كنين أمو نسري ديني جتشو راتي بكلا قرام دبرسين اللي إيجا ulfaadhaa rabbi isin haa kabaju bareeda ta'an eegas hima dhaqqabnaa waan isin jettan fudhachuu malee takkallee maaltu jirama. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Yaa rabbi naman tufanne yaa arjaa naman ifanne nu garsiisne osoma biyyee nu fanne nasriidini nu garsiisne osoma biyyee nu fanne. Bismillaahi irrahmaani يا رحمن يا إلهي يا مودي ويدون شرمني كمودما تيواتك مرميني تنرقمني أسيسي دردمي أقري دالي ما دردمني نسري ديني نقرسيني وزما بيان يا ربي قدما قدني انقرقل جدا زمنا ميمرو دنا نوقدي مودما قرى مؤمنا كنقاي لمو ودي مودما كنقلني nasridini nu garsiisni osoma biyya nu fanne yaa rabbi nu kenne na qalbideen akka waan biraan sodaanne nu kennisi dhugo akka beenu fannu tuqe fedhiite malee nun tuyne nasridini nu garsiisni osoma biyya nu fanne. سبحان الله يا ربي زدك ما كوما يهنددمني يا جبا جبا نما تكون باني وفمانو بالمدمي ظالم بعد الدمني نزري ديني نغرزي أزما بيان فني يا ربي رنو دري نورنو الجي منافقا إيمانا قلبي نتولجي نوفدي من نسيحك حالا جن بلي ظالما كنتم سنة نسيتني نكرزيني أزما بيان فني أصابا رسول مرما أجابا ودوني سيتي وزو كافر تو تالول تو مجھے دے في نركابوتي كافر تو دي انجفت بلا دي بوبزتي تي غغاري نكازي دونو مشكا ملين تم سمني نسيتني نكرزيني أزما بيان فني أناسي المندريفا كجسمي سجرمي كبلما قوتون زمان قرانا ندبتمي لربي ولا تهما بجسمي سجفكمي وصمانا كيان دمو جنني تفدمي أنا فود جنة تركي جنة نبي تيمي ويتزنقا فرالو لي بكا يدو ورانمي باين ورانسا سنيرا جسمي ولا لمي obboleetti isma isaa malee akka nam tokko hin beekne nu garsiisi osuma biyya nu fanne dootetu waa sodaachifte kaamsaan fa'aa fudhatte kakaafirtootti fixeete satti gadoyte intalti abbaa sufiyaa gara isaa babbaqashite tiruu isaa keessaa fuute ilkaaniin alanshite obboleensarra ajjeese sanumaaf itti gadoyte wanni dhufee gurguranii bakka jannata hin dhabne nasiidini nu garsiisini osuma biyya nu fanne علي بن أبي طالب ليس قالي نومته كما ترانتي ربي هركا سادتي ملته كما لا في أمنا إسا كافر دوديني جباته دلقا إسا دنكورا كريم فارسول جتن إني نو دقينا فته كدبي سنين كفرته جينا أكا إسا سنين نقايا ديني براني نسري ديني نقايا ديني أزما بيا نفني شهيد عجب إسام
odeessanii wayituma du'e lalamaan du'eni sanii rabbumatu laaffisaa fi homayyuu ansehu inni shahidee keessa hin jedhama akka biyyeenu isa hin nyaanne ruuha saatana fidanii allaattii keessa gaanii allaattii bareedduu bulee iji keessa facaasanii jannata keessa bararsee kaanyate ilaalte kananii akka gaafa qiyaamaan buute jismii fi itti deebi'anii eega nyaatanii dhuguu baraaf baasheen hin argamne nasiitiin nu garsiisi osuma biyya nu fanne lakkisa yaa ilmaan namaa haqiiqaatiin hin hubanne waan garaatti nyaannu malee yoomtiin dhukkubsanne haadhamne yoomara madu osoo duuti nutti hin dhufne nasiitiin nu garsiisi osuma biyya nu fanne yaa rabbii naman tuffanne yaa ajaa naman ifanne nasriidini nu garsiisi osuma biyya nu fanne nasriidini nu badhaasi osuma biyya nu fanne wabillaahi tawfiiqa akkasuma tanga bal'uun rabbi harka jirti rabbi nu haa nassaru rabbi nu haa tolchu itti deebi'a sagantaa keessan carraa namaa aganarra cufuu taati. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وتقبل الله منكم وزاد الله لنا في عمركم أسمانو يا دس الرتا كرين هذا جين نمني سهارة والفا أنا مالن هذه أجندان الرجلتان كبيراتي مو كانوا محمد رك وقبسن تو أدنان بانه سنيفو جواب ستاني نمني سرتي أدسني بيا من أستأي لولا أستأي واني رجلتان مالني إساني دعاني أكيد الركنتان نولين كان مدروك وقبوسن قبان قبا كأما كون مالك كتئ قرن بوسا مال الرجلتن Ayyee obboleettiin keenya kun xiqqoo ishii yaada ibsuu ni danda'e xiqqoo ishii gubaa keenyarraa mi'aadu. ميمونة جد مامي يا رجيسة ميمونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. namoonni kanaan dura yaada kennachaa turtan wallaahi rabbi isinirraa haa jaallatu an dhaamsi yooniin jechuu barbaadu yerootti illee fayyadamuu qabna lammaffaa yeroo manni baay'inaan namni ariibeetti sagantaa keenyatti jechuudha xiyyeeffannoo waan asirra taa'aa fi jiru kanarratti akka namni har'a dhufu boruun dhufu ka'ammootiyyuu yeroon isaa eeggatee dhufu jala taa'ee bahaa waan ta'eef sagantaa irra dhaabbanne san irratti sagantaa qaban san irratti namootaaf sagantaa gaggabaabsaa walii kennaa namoota hedduu as jala jira akkatti osseensisuun dhabe namni asirra taa'aara waan ta'eef inni biraa ammootiyyuu ustaazonni keenya amaanaa nuti isin kennataa jiru ta argitanii akka carraa osseentanii nu dubbattan ahlan wa sahlan warri dubbatin ammoo kunoo ergaa waliin nu gahaa uu jennee isin iinee jirraa fuudhaa nu galaanii harka qullaa nutti hin deebina akkasuma shee aadamiin illee shee tamaamiin illee sheeka keenya rabbiin isaan irraa haa jaallatu torbee haa ta'u guyyaa lama booda haa ta'u waan nuuf iddanii dhuftan isin eenyu qabxii dhaamannaa tiyyatuun akka dhuunfaatitti akka waliigalaatitti illee jechuudha. Inni biraa ammootiyyuu xiqqishuu namallee osseensisaa daqiiqaa 3-2 osseensisaa buusaa akkasii namoota argachuu dandeenya jechuun barbaadeeti walumaa galatti dhiifama sa'aatiin dheeratee deemaa waan ta'eef namatti illee fayyadamuu qabna walitti illee fayyadamuu qabna jechuu barbaadeeti. Okay, obboleettii keenya kun yaada ibsadhuun qaba jettee obboleetti wanta smuutii irraa kaasii dubbadhu. Aloo? Hello? Sagaleen kee dhaga'amu bareeddu. Gadi buusamoo? Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Waan dubbattu yaada qabdaa?